Ana jecha garuu yani ana intala walla irra deebi'ee waan hin dubbadhu jecha. Ana intala baalagee akka itti dubbattu hin beekne tanaa jecha garuu bakka. Akkum tokkummaan isaanii gaafa tokkummaa jedhama akkuma nuu yaadatan sanitti ammas akkasuma godha. Personaalii garuu gaarsa ta'a. Kootu barreeffama. Hassanii achi garuu olola olii gadi hin oofina bakka. Dubbii hin kaasina. Gidduutti kanaaf isin. Because boru araarri gaafa bu'u inni amma suura gadi galabattee maal shame on you guys dhugaa waaqaa lafa. No maal si gootiin amala maal si gootiin ittiin dhimmichi. Anala suura koo gadi galabattanii waggaa amma waggaatti ittiin hojjedhaa suniin jechaan ture miti kaleessi. Na fayyadaa aja ta'eefidha. Yoo hubattanii garuu amma jiru kun itti fufuu hin qabuudha bakka. Tokkummaan nu beeku ammas tokkummaa dhuma santu itti fufuu qabaadha kan inni jechaa jiru sagaleen keessatti ni dalaal kennaan akkana ni dhaabuuf hin already fixeera qashtii kun. So akkasii galatoomaa waan dhaggeeffataniif guys ulfaadha kana kan inni jechuu barbaada. Maaliif dhiifama gaafattaa? Maaliif akka dhiifama gaafachuun beekumsaa beeki. Uummanni kun sababa kooti. Sababa ana wallaaltuu kana. Sababa intala baalagee takkaatiin ajandaa guddaa kana bane gadi ba'ee sii galee hojiitti dhabaniiru beeki. Hirribarreetti dhabaniiru. Laayibii irra yoo teessu akkasuma miti hirribatti dhabdeeti. Isinii galee yeroo keessan isin jalaa fudhadhee ajandaa kana akka bantan isin godhee isin gaddisiisuu kiyyaaf dhiifama ammayyuu kun irra deebi'e. Dhiifama. Kana caala garuu dubbii kana akka itti fufu godhina bakka dhaaba. Kana wanni jiru galatooma. Kana booda namni takka haadha ishee siifaan koo bareeddu. Dubbadheeraan bakka. Hundi keenya iyyuu akkuma hojjaa keenyatti kan nu laatamu. Gaaris hojjette yaraa kan si eeggatu waanumatti dalagdeessanidha. Kanaafuu yoo dandeessanii gaarummaa irratti yeroo keessan balleessaa. Yarummaanis uumaan balleessaa aja ta'eef jecha. Sagalee ursan intiniidhaan gaas sagalee ursan bokkaatu roobaara. Akkas qashtiiwwan koo galatoomaa ulfaadhaa kabaja argadhaa. Ana akkuma kaleessa kunis hin jaalladha baay'isawwan akkuma kaleessa dhiifama jedhanii nan waraabbadha. Dhiifama. Sorry. Irra deebiinaan jedhee osii ta'uu baate kenna. Sooretti uummanni hundiyyuu sirrii miti. Ani baay'isawwan kana booda sila uummataan hangashuun dhugaa waaqaa lafaa dubbachuu jecha. Ila nama dhuunfaa taatee jiraachuutu faayidaa qaba. Isinii galee bakka uummata tokko sanis kanas keessa galuu. Bakka gaafa parsantii xiqqoo badii waan gaarii 99 raawwatte keessa badii takka sirriitti argamee ta'u si garagalchuuf sirra deema bakka. Uummatumaatii intini jetteef santuu gadi si buusan kana booda waan akkasii keessa hin jiru. Tujjammar maalan godhee beeka sana uummata kana. Akshin lubbuu hawwiitu bareedu. So akkas uummata qashtii, uummata jaalalaa. Follow back Davis. I will guys. I will. Dhugaa waaqayyoo keessayyuu ijoollee arraba keessa jiru. By the way, namni ila hundumtuu kondiishinii ati waa gootu irratti, waa'ee ati waa gootu irratti intiniin kee murteessadha. Guddinni kee akkaataan guddina keetii even dubbii afaan kee keessaa ba'u inni taate afaan kee keessaa baastee dubbattu kuniyyuu guddina kee irratti hundaa'a. Siigala miti akkaataa ati itti guddatte sanii wabii ta'aa deemta gaafa dubbattu.
Tiga namiti. So warri gaarii dubbatus gaarummaadhaan warra guddatedha. Warri waan jaraa dubbatus jarummaadhaan warra guddatanidha. Kana uumaa gochuun danda'amu. Already bakka kennaa isaaniidha yoo ta'e gochaadha. So dandeessee bakka haala ittiin ignore gootu waliin mijeessitee uummata kana faana waliin jiraatta malee egaa kun sooshaal miidiyaadha abbaan fedhe si arrabsuu danda'a abbaan fedhe immoo waan si tuuluu danda'a waan fedhe siin jechuu danda'a si gala miti maaf kun naan jedhamu jechuu garuu hin dandeessu already you are public on social media publicidhaati bakkanatti kan uummataati bakkanatti uummata si daawwata bakkanatti abbaan fedhe waan fedhe siin jechuun mirga qaba wanni siin jedhame sun garuu si madeesse si boossise si hinqise taanan garuu sooshaal miidiyaa kana cuftee adabattee teessichaadha. Sinii galee soo akkasitti hubadhaa. Galatooma irraan deemuu bakka tooppikii kana cufuun barbaadan kanarra dubbachuun barbaada. Waashaan sirbi. By the way, dhimma kana ilaalchisee warri ani sooshaal miidiyaan namoota hedduu na barsiiseeraa beekama. Namoota maatii ta'an. Even anarra warra haadha koo faana qunnamtii qaban. Namoota jajjaboo. Dhugaa waaqa. Even dhimma kanarratti illee hagam akka isaan dhiphatanii too bilbilanii bakka akkam siniin jedhu. Har'a gadi ba'ee iyyuu akkan dubbadhu kan na godhe isaanidha. Sinii gala miti. Ani isiniin akkamitti akkan isin ibsuun beeku. Maybe viidiyoon kun waraabamee yoo ba'e ni argitu jedheen kana dubbadha baay'isa. Akkamitti akka isin ibsuun hin beeku. Ani nama jechuun qaamaniyyuu nama beeka. Warra waliin guddadhe beeka. Warra biyyaa beeka. Kan akka warra sooshaal miidiyaa irratti bareekanaa naaf ta'an. Maatii naaf ta'an. Hin jiran. Ana bira darbanii warri guddatayyuu akka keessanii akka rabbii nurra oolchee sinaa bulchuu galatoomaa ulfaadhaa bakka kana kan jechuu danda'u. Egaa kanarraa bilisummaan immoo maadha? አንቺ ጋር ሼር ሲደረግልኝ dhugaa rabbisitti maanne balleessite ta'a. Yoo ka balleessite taate maal gootu ofitti fida. Gorsitanii ofitti deebisuudha malee geessitanii dirqama orma gochuu qabdu nama kana. Maaliidha mee yaadati. Haadha jinaanus miira keessatti galii miti. Ani ilaalchuma kun wanni warreen badii san dalaganii ilaallata malee namoota araba jiran hunda ni ilaallatu baay'isuu beeku. Warreen haadha namaa gadi galagalchanii qofa ilaallata beektaa kun. Siin warreen achi jirtan marti keessan isiniin ni ilaallatu. Gocha isa warra dalagan qofa ilaallata gochi kun ishee haasaan hamma isaa kun. Annaayyuu yeroo mara namni gaafa dogongora takka qofa eegdanii akka saree maraattitti maraatiin abaqaa miidiyaarra. Innaa anchiin atis yeroo tokko imooshinaal si gochuudhaaf ayyesha mattoo isa darbushaal. Mattoo ifallaga nagarii naaggarushaal. Mattoo ifallaga nagarii bulchu. Agartee har'a dhufanii ati Oromoo mootii ati maalii tiiktookii bantee guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti namni 15,000 foloo si godheetti si arrabsa siin si hordofa. Xuruum nagar sirii matfoom nagar sirii ይከተለሽ ነው የሚሳደበው።
ስለዚህ ማልጎተኝ ላይክ አንቺ ተይ በቃ ይሄን አጀንዳ እርሺ ላይክ ለጌ ወይ ከነጌ ወደ በእነዚህ ሁለት ሶስት ቀናት ውስጥ ጉያ ለማሰረኝ ከነጌ ሰጥቲ ጉያ ለማሰረኝ ከነጌ ሰጥቲ ጉያ ለማሰረኝ ከነጌ ሰጥቲ አንቺና ራችሁ ቪዲዮ ስትሰሩ warri sun immoo salphattee tiiktookii ishii piraayiveet godhatti. We will see. Isa guys dhugaa isinitti dhiisaa bakka waan akkanas waan gaarii meeqa hojjetaa turte maasii waan gaarii dagaa turte wanta san hunda gizuma tokkoon irraanfattanii gaafa isheen miidiyaa bantee tiiktookii banattee kootta isin jettee isin ishee jala figdanii namoota rakkataa gargaaran turre har'a lafaa kaatanii dubbii fidanii bubbukeessitu. Akka raachuun nama takka bakka buufatee deemaatii na haasaadhaa isiniin hin jenne. Isin hin beeku baay'ee inni jettanii akkasitti harka dhaantanii hin jedhina. Akka waan isin ajandaa nama 2,500 daawwataa jira amma isa bira bakka namni ajandaa isinitti kenne teessanii daawwattu isin. አንዱ ደግሞ ደስ የሚለው ፓርቲ የራሱን አካውንት እንኳን የለውም። በስምሽ በፕሮፋይልሽ አካውንት ከፍቶ እዚህ ጋር መጥቶ ይሰደባል። ጎበዝ ጎጥር namni kuma shan namni kumni ja'a as laayivii gubbaa taa'eet ilma dhiiraa jilbiifachisanii gaafa mukaa hudduu keessatti suuqanii leenca fa'aa buush gochaa fi turan gaaficha. Maal gootee maasawuu barbaaddaati? እንዴት ነው አሁን ይሄ ነገር ከዚህ ማህበረሰብ ጋር ልታወሪ ራሱ ዝግጁ ብትሆኙ? አባቡ ዳቂ በሬሲፍ ደብስቲ ሰሚ አባቡዳፍ አባቡ ከና ምናምን ፎሎ ደብስሽ ያ ኦሮሞቹን ውልፋታል እና ዩ ጋይስ አዲዋንን ተኮሲን ይተማን ወንቲስን በሩ ገሪባኒያ መጆልን ኮ ፍራንኪ ኦሶሲን እንጀረኒ ሼቢስ ይካው waan sooshaal miidiyaa kana gubbaatti argitan hundumayyuu dhugaa miti bakka wanti dhugaa hin jiru. Dhuftanii dhugaa gootanii ta'u siireesiin seenaa waan akka kanas. Dhuftii qoqashtii kan bannaati shagaa. Gizee kanarra fuudhayyuu kan qaban akkatti roobaa jiru bokkaan. Bareedu. Inni dabamtaa miti garuu 1,000 gale. 2,000 malee. Waayizawwee geemii ergan taphadhee tureera. Nama jabaa waliin jechuun nama giiftara qabu waliin ergan taphadhee tureera. Bakka akkaawuntii gosa guddaa isaan waliin hafe hundumtu. Maartii koolaa kun maa jiraadha. Mucattii sammuun qaroomteef hormoon fixee. Nagaa koo seenaa koo. Taphataaf godhashi. Suuraan biraan galee irra. Sheekiyyuun kun ilaalleeyyuu akkuma inni ollaanii jiruyyuu. Laayif na birgadduun. Sooree ani sitti naarrii mucaasa si bukkee malee hiyootee koo bareeddu koo maal godhe immoo inni.
Intalaati dhuguma Amaaraadhaa. Eenyudha kan jechi. Eeluu Gaallaan. Ni dammoo fannoon gaallaan. guys abaaboo kudhan ishee abaaboo kudhan. Jira suuraan. Ani utuun si jaalladhu waan isaa wallaalee. Dirqamaam gaallaan dirqamaam qashtii. Abaaboo kudhan Waan isaa fudhaa. wallaaluun tiiktakii irratti dirqamaam. Gaa'is abaaboo kudhan fidamee fooloo naaf deebisi. Kanaan fooloo irraa hin qabnu urjii. Toolaan aarii jira. Maaltu aarsee abaaboo? Ani uummanni kun ajaa'ibaan. Gudii dubbatte antee Yesuus. Sooree jedhee Amaaraan jira buchee guute giiftii koomee dhiisi. Ani indiyyuu Itoophiyaa wiyyuu miti gaa'is. Yamaniidha kana booda. Yamaniidhaan. Yaadan biyya keessa baqannaaf dhufee asitti hafe. Mana isaa jira dhaqaa mana isaa. Ati maqaa ilii. Maal jettee yooti? Hinaaffadha dhiisi sooree kooti geemii qabannaan ajandaa godhuu. Dhiisi keetii uraan koo dhiisi. Waaqnaa beeku waansa. Nu Amaara miti Amaariffaan beekuun Amaaradha maal? Urjii koo dhiisi. Nama tokko ekspilaaneeshiniin kennaa gaayis piliis. Bakka kun sooshaal miidiyaadha. Akka barbaadanitti waan fedha isaanii jechuu danda'u. Ati of eegi dubbiin jabaattee. Boodii gaardiin na barbaachisaa jira baay'isawwee. Qoosan seenaa. Daqalli kuusii gaammaa waraa akkuma qoosatti hin bilisuma akkuma qoosatti waan ani asirratti dubbadhu daqiiqaa muraasa booda yuutuub irratti na ajaa'iba bakka. Amma kaleessa maaliif ganama osoo gadi hin ba'iin dhugaa waaqaa osoo gadi hin ba'iin maalan jedhee sodaachan jira intalli wayii seenaa si biratti malee jira amma dubbiin mana keetitti eegumsi siif ta'uu qaba minaa egzaabeerin yuutuub irra jira bakka. Aara himmachaachoo itti turu. Nagarramee konkolaataa keessa seenee yuutuubii hagam viyuu qabna jedheetuma yuutuubiidhuma kanuma dhuunfaa keenya ilaaluu gochuu hin deemu jalqaba irratti hin argu. 30 minutes gadhiifame. Na wantoota mana asirratti noormaaliidhuma dubbadhu wayii bakka. Ina qabmamu yuutuubiin maal jedhanii barreessu sooreen na sodaachan jira jettee boodii gaardiin qaxaradha jettee irratti barraa'ee jira. Naa ho'isuun ikkoo wanti isaaniidha. Amala isaaniidha moo ho'isanuu? Ofeetu dhugaanatu seen jedhe. Maalan of eegaati maal taateti? Sooree koo bilisummaan obboleessa dhugaadhaa piliis. Akkanatti gurbaata obboleessa dhugaadhaa deebii kanatti laadhume. Maaltu nan lakki obboleessa dhugaati. Uummata Oromoo miti siin jedhuu fi miikii ati maal namichi maqaa keetiin jijjiirata shi. Amsaaluun osoo kaa'uun baala. Mitikkee mana kaa'uun baala samish mitikkee no shi. Mitikkee adil qoy addatuu fi baasa. Mitikkee adil. Taageenye. Dhuguma. Riikaardii godhaatii yoo poosti godhashi. Maarzannab dhugaa waaqaa lafa bakka maarzannab na ushii sumee kaa'uun baala bilisuma. Maarzannab Dammara oobdii dhabaa isa wajjin keessaa warri hin beekne. Ani እንኳን የሆነ ነገር ልልሽ ነበረ በላይ Baay'ee kana booda maqaan koo Maarzannabiidha bakka. Hin beektanuu ta'e shaakalaa kooti. Namni tokko jijjiirradhee nufa godhu ganaman. Maarzannab maqaan koo. Isaa bakka kun ajandaan kun dhumee jira waliin isin yaada. Weelkaam warri reefu jooyin jettan. Yuutuubii godha kaa sabskiraabii godha boruusaanan laayivii galuu jalqaba. Yoo nama raadhumoota sooretti jedhee tanan bane. Ji'a tokko booda immoo maqaan isaa jijjiirama moosa. Akkasii kanaa miti. Maarzannab jedhaatii barreessa dhagaashii bara. Ani garuu mana safara. Goottaa mee koomenti seekshinii Maarzannab. Tikikkilii barreessuu baannaan ol fidne garuu.
Maqaa koo akka jal'istan hin barbaada. Geetaan ani kana booda tiiktaakiidhaan badaa laayiviin galuun akka liyaashootan taa'ee nama hamadhaanis birriin itti hojjedha. Geetaa abbaatu. Barbaachisaa taanaan ofumaa kan of galabbatee of arrabsaachi irratti mirgan qaba. Maal jettee naan jedhu dhalli maal sirraan dhaggeeffattanii irra deebi'an. Boonni siif godhee sooree koo. Boonni maal goote? Jenniinis galatoo. Maal abbaa keef arrabsita. Kun immoo akkuma jettan maaranaataa jettee lakkee. Maaranaataan maxxanfama. Akka maqaa baasan maalii zannabdii? Siimoo dandeessa geetaan galatooma muchee koo maalimmoo maalii qabdi? Maal zannab arate amaariffaa maan barreessa inni kun chilaallaan jabaadhaa ijoollee keenyaa karaa deemtuun wacci. ሰላሚና ውዴ እንዴት ነሽ? አለሽ ሁሉ ሰላም? እና ጋይስ ወሪ ዩቲዩብ ኮ ሰብስክራይቢንግ ጎዲን ገላቲ ሰብስክራይብ ጎዳ ቦሩ ሰዓቲ አከና ዩቲዩብ ረቲ kan isin argite nama hamachaa faana argitu bakka walii raggadna bakka ragata warri ijoolleen oromoos ragatu Zaፈልጋለሽ gaabsu እንጂ ገና namni marsii dhugee of ajjeesaa. Guddina Alamuu Gabramasqal maal abbaa keetti ተረጋጋ ሊቀመር የሞጣ ዘፈን ነው ባይዘው ታውቂያለሽ? የሞጣ ዘፈን ሞጣን እወደዋለሁ። በነገራችን ላይ የሚያወራው ነገር ይመቸኛል። እኔ ራሱ እና ኡመታ ከናምቲ ካን ሼር ጎ ነው ጀሊቶ ታብታብ ጎቻ ፍሩ ደቄ ያ namatti tola kan nama bohaarsa. Tolan bu'aa jira maaltu gochisa daraartu nafuuftamu. Tolan bu'aa jira. Keessani mucaan koduu kanaa Mooxaa jedhe yaa jaalannaan akkasichaara. Ani Mooxaan jaalladhaan baay'isa'u faaktiidha waan inni dubbatu natti tola. Intarnaashinaali dhiiqabda dhugaa yaa jiinas buuk irratti galmaa'u. Suulan dabbarii ciisaa jira. Jiraadha amiin 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 hawwii koo. Baay'ee akka arraan deemtusheen suulan dabbaree sirba dhaggeeffachaa jira. Illee Oromoodhumatu kana taa'eedha. Asii
Haadha namoonni kun mana kana. Maal jedhaa? Oromoodhumatu kana ta'aa jiraadha. Maal ta'e Oromoo? Sirban maal ta'etti? Okay, Oromoo hara Oromoo miti. Oromoo fuutanii namarraa isin gaggalchitan tokko hin beeknu. Samiima, Dooktar Abinnet Simiin taaqeelesh? Abinnet Simee as goriidha miti jedhe? Eeyyena, Dooktar Abinnet Simiin. Maal ta'e? Abinnet Simee barreessaa miti kitaaba barreessaa. የኢትዮጵያን ኮከቦች kan jedhu sanaan bisa beekan. Inshaallah. Maal ta'e? ስንት ቆይ የቋንቋ መሰረታዊ 6 መጽሐፍ አለው። Ani garuu isa jalqabaa sanan beekan isaan baay'ee beekamaa ture. ኮከብሽን ነው የምታውቂው? የሚያስቸግር መጽሐፍ. ኮከብሽን ነው? ማማዬ biratti kireeffamaayudha. ያ ፍካሪ ኢትዮጵያ የሚለው ነው። አክያት እንግሊሽት ፍካሪ ኢትዮጵያ ኢሳ ነው። አለም ማለት በሪሳራ ቤታ ፍካሪ ኦሮሞ ከጀሩ በሪሳራ የሮዶት ኪታበ ከንኮ ፍካሪ ኦሮሞ አንዴ ሰኑማ ብዬ ተክቲ ዳዘታቴ ሰኑማ ነው ፍካሪ ኦሮሚያ ፍካሪ ኢትዮጵያን ቶኮ ግፍቲ ኢላ እንትኒ ሳቶ ኦሬዲ መቁማ ብያቱ ጅጅረማ ማለ አካተን ኢላልችቲኒ እንትኒ ላለሙ ሱኒ tokkumadha. ዞሮ ዞሮ አሁን ያንተ እንትን ኮከብ አንድ ነው የሚሆነው ሲገለ ፈካሪ ኦሮሚያ ጀተት ኢየሱስ መጀል ቀብተ ይቻላል ሳኑ ማደበቅ እሱ ማን እንጀለተኒ የልደትሽ ወር መች ነበረ? ቆይ ህዳር 7 ነው። እኔ ስኮርፒዮ ነኝ። ስኮርፒዮን ስኮርፒዮ። ቆይ እስቲ ምን ወር ነው ላንቺ የማይሆነው? akkasitti yaada dhufu qabanne kawwee dhufe baay'is kawwee goboossi na hin qashtii ko laashi qaabbisti dinni. Laashi qaabbati miti ko ashi qaabbati dafi. Lakkoofsi guutunnaan ta'u miti. Innaa nama jaallannaan waanuma hunda isaa afaanan jaalladhaan. Jibbinaan immoo baay'ee dhumuun jibbaan. እስከ መበቀል ምናምን ድረስ ማለት ነው። ነመሞ ዋና ኦሌ ኦልማና ኦሌ ኦልማሳ ረደደብኤን ዴቢሳ አከጋሪተን ዴቢሳ ነመ ተክቲ ጭኒ ኔ ቀብናን ሞ ገድል ኢሱ አማ ዋንታ ተሰጎድቱ አከሲዳ ከንኒ ጀዱ ዋኒ ስክሪፕቶን ጀዱ ራቻዳ ፐርሰንቲ ሰገልተም ነመለኮዳ ጉዲና አለሙ ገብረ መስቀል ማለት ነው። ምን ብልስማ ሲንጀራ እዚህ ጋር እያወራሁ ነው። እና ምንድን ነው ያልከው? አይ ወርሽ ነው ይሁንና ከሚያዝያ አጋማሽ እስከ ግንቦት አጋማሽ አይደለም ላይክ ማለቴ የመስከኛ ወራት ነው የሚባለው። ጋይሰማን ታብታብ ኮፒ ነው ጀሜሪ ደሳ ብሮ ሁለት አይምሮ ያላቸው ሁለት አይነት ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ጋፊ ተኮ ጋፋ ጋፋቱኒ አማ ኦኬ ሲንጀራኒ ተቆጥረኒ ለክ ሲንጀራ ከቲ በቃ ጦርቴ ታኤረ ተያዱት ኢሳያ ደካሱ ደንደው አዳመና ለማፋፉ ዶራ ጀሚኒ የኔ ባይዞ የኔ ሊዮ አንበሳው ሊዮ በሬደ ሊዮ አልቃሻ ነው ወንቦም ሊዮ አራ ሊዮ አንበሳ ነው። አንቺ ብራንሽ ሊዮ ነው ሁሉ መጀመሪያ ነው። ካንሰሪ ደከም ቦ ዲሲ ካንሰሪ ዳ አልቃሻ ካንሰር ነው። ካንሰሪ ደከም ቦ ከንጃለላ ሚደሙ ወን መጥቃቱ ሳ ደለንሲሳ ሳ ኤሰቲ ናርጊት ዛያሲሞ ማን ለማኑ ወደ ጋበሬ ዱጋ የዛሬውን የትወና ብቃቴ ማለት ነው። በቃ ቪዲዮውን ሲወጣ ታየዋለህ። ኢየሱስ ፈንታዘበ ማለት
Tuqanii miira keessa si galchanii miti. Miira keessan galee geetaa. Viidiyoon ba'een of taasifameen maalan ta'edha. Suuraa soolan bira dhaqee. Leellee shawaa dhaabamee dubbii akkanaati sun. Gaayis taphataaf godhashee ara deemuun laata. Nuu daraartuu kaleessaan badaa laayibirra hin turre keessummaa naa jabanee jiruufu aynee nuti kaan dirqama argisiise manaa janaan jedhaniif galee xiqqoo ishee dubbadhee bahee yoolii faafaana har'a immoo kun uumama galuu koodha. Gallaan waan dubbadhee sana booda bilisummaan dhufee kanadha malee dubbii waliin hin dhaabu. Waan akka sodaadhuu dhaqee nan naqa daraartuu waayee qo'a. Waayee yeeshuu. Solan maal ta'e solan kan jedhamu. Qofaa haadha qo'a. Invite argibbat qoy. Isaanis immoo Oromoo mataatiirni. Yalla መሰለኝ በሄ ምናምን Baheeraa jedhan. በሄራቸዋል በሄራ ቶሌ ጋይስ ኦኬ ኦኬ መተቀሽ Amma ba'ee. Yaami kanarra immoo keessumaan hin bilbiluu fi yashii. Hin beeku seenaa koo geetaan waanuma hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Kunuun isinirraan dhagaara. Ana seenaa dhugaa waaqaas fuula kana qabattee amma xiqqoo arabba fiitti sawaatti saadamu. Ani ganaan fuudhee dhalcha waan ta'eef waan hin taane dubbisinaasitti. እኔ ልወጣ ነው በነገራችን ላይ ነንባ በቃ ገና ማስረፉን ቀበጥ ቋጀ ተይቡ Akkatanii.